Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka nagayaan wal agarree bakka jirtanitti nagaaf salaamtaan teenya isin haa geessu jechaa. Har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadhee isin jira. Viidiyoon kiyyaas yeroo xiqqaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti YouTube chaanaaliin keenya more subscriberii fi more view akka argatuuf maal akka godhuu qabnuu fi yoo maal goonee subscribein keenya yeroo gabaabaa keessatti ol ka'a view guddaa yoo maal goonee yeroo gabaabaa keessatti ittiin arganna kan jiru. Egaa gara viidichaatti seenuun dura warri as YouTube subscribein godhin chaanaalii keenya as YouTube subscribe like share akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira gahuuf all notification irra godhadhaa jechaa. Kallattumaan gara viidichaatti seennaa maal gootanii YouTube chaanaalii banattanii erga hojittiin seentan viidiyoolee garaagaraa ol baasuu erga eegaltan wantoonni meeniin isin guuttachuu qabdan maal fa'aa akka ta'e tokkoffaa YouTube chaanaalii tokko irratti viidiyoo yeroonii fi hojii ittiin eegaltan viidiyooleen isin ol baaftan viidiyoo namni irraa baratuuf viidiyoo babbareedaa viidiyoo nama harkisuu fi mata dureen isaallee viidiyoo bareedaa ta'uu qabaachuu qabaa. Maalirra dhaabbadheetiin kan ijee yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf yeroo viiwiin keenya gabbu'ee maal sinjaa yeroon ifi kan akkatti maawuzii yoo wanti harka keenya irra keessanii ilaaltan viiwiin keessawwan ni gabbu'eef tambinalii yookiin taayitiliin keessan chee godhaa isiin jaa. Saniifuu jalqaba imeejii akkana tokkoffaarra mul'atu kun tambinal jedhama. Tambinalii kan sirri bareechitanii dalaguun dirqama ta'a. Inni biraa yeroonii fi waa ol baaftan viidiyoo garaagaraatti ol baaftan taayitiliin keessanillee taayitiliin keessan murteessa. Taayitiliin mata dureen viidiyoo keessanii mata dureen viidiyoo keessanii san maal ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf jecha babbareedaa keessa guutee kan nama harkisu jecha raajii namatti ta'u jechoota bakka ni jiraami nama harkisan jechoota ammayyaawaa kan nama ergaa waan takka himuuf haatee fan jechuudha. Harkisee namni san akka achiin boodoo maaliin harkadhayyee akka seenuuf mata dureen yookiin taayitiliin keessan murteessaa. Taayitiliin keessan murteessaa. Sababni isaa taayitiliin keessan taayitilii chaanaalota biraarraa adda ta'uu qaba dirqama yookiin ta'an yeroo monetaayiz taatanillee riiyusdi koontaantiin namoonni itti kennamanii jira. Isaan san yeroo baay'ee kan itti kennamu taayitiliin keessan taayitilii nama biraarraa adda ta'uun dirqama ta'a. Hanga ta'e tokkotti taayitilii mataa keessanii taanaan kan nama biraatiin wal fakkaatus hanga ta'e tokko ni maqanii jallata. Akkuma maqaa namaatii wanni hundinuu adda ta'uu qaba. Saniifuu taayitiliin keessan bareechuu qabdan. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko hojjettee ol baasuu deemtu yoo ta'e waan akkanaa godhuuf jettee barreessuudhaaf jechoota nama harkisanii fi jechoota ammayyaawaa jechoota babbareedoo jechoota namni itti bu'ee ilaalu ta'uu qaban jechuudha. Saniifuu tambinaliin inni gubbaa kun immoo addatti appiin ittiin hojjetamu ni jira. Viidiyoo dabra keessattis kaniin ittiin hojjedhe ni jira. Haadhufu keessatti isiniin agarsiisa. Karaa salphaa ta'een hedduu viidiyoo hojjechuudha viidiyoo ediit godhuurra footoo isa gubbaa kana namni ilaalee kan ittiin bu'ee seenee viiyu isinii godhu jechuudha. Saniifuu kan addatti hojjechuun dirqama ta'a. Maaliif namoonni baay'ee yuutuubii chaanaalii yeroo bantanii kanatti gubbaa deemtan akkana wanni mul'atu footuma gama gubbaarra jirtu kana footoon gama jalqabaarra jirtu kun kan itti nama harkisu hedduu bareennaan namni itti bu'eetuma seenee ilaala. Jechoota babbareedaa fi suuraalee viidiyoo keessan ni wal qabatu. Viidiyoo keessaniin sirriitti wal qabachuu qaba. Yoo waliin qabanne YouTube community yeroonii fi monetaayiz taatan sirrii isinirraa monetaayizeeshinii kaasuu danda'a jechuudha. Inni biraa YouTube tambinaliin viidiyoo keessanii viidiyoo kan tambinalii namaarraa adda ta'uu qaba. Sababni isaa yeroo baay'ee kan namaarraa buufattee ni danda'ama godhuun kooppii godhuun garuu inuma hin barbaachisu. YouTube communityin sittiin dhiisuu dhoorka. Inni biraa inni itti aanu amma yeroonii fi YouTube chaanaalii irra viidiyoo garaagaraa ol baaftan diskiripshinii fi taagiin illee murteessa. Diskiripshinii fi taagiin keessa murteessa. Addatti haashtaagitti fayyadamtanii diskiripshiniin keessan addatti kan nama harkisuu fi nama adda addaa bira gahuuf taagiin keessan kan mataa keessanii ta'ee aaditti fayyadamtanii nama taag godhuu dandeessanii jechuudha. Nama saniif kallattiin dagaaguma tiiktookii fi sooshaal miidiyaa biraa kanneen akka feesbuukaa irratti taag nama godhan yuutuuba irratti illee taag nama godhuun ni danda'ama. Taagii fayyadamuu illee ni dandeessanii isiniin jira. Kana siistamoota yeroo viidiyoo ol baaftan afran kana tokkoffaa taayitilii lammaffaan
YouTube thumbnail jechuun suuraa isa jalqaba mul'atu kun, title jechuun mata duree yeroo nuti viidiyoo ol baaftan barreessitan. Inni biraa descriptioniin kan viidiyicha keessan ibsu fi akkasumas kan waa'ee viidiyoo keessanii waa'ee chaanaalii keessaniitiin walitti hidhee sirriitti isiniif himudha jechuudha. Inni afuraffaan taagiidha. Taagiillee akkasumatti itti fayyadamtanii nama biraallee chaanaalota gurguddoodhaan taag gootanii akka namni itti adii dhimmamee seenee isinii ilaalu viidiyoo keessan kan ol baaftan san nama taag gootan sanii jechuudha. Sanii egaa afran kana sirri guuttanii hojjechuun dirqama ta'a kan mataa keessaniitiin isiniin jira. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu wal deebinutti yeroo gaarii nagaan turaa jecha viidiyoolee keenyaaf yeroo yerootti nu guddisuu fi chaanaala keenyaaf akka deeggarsaatti laayik keenya san nu godhaa, sabiskiraayibii illee akkasumatti sheer nu godhaan isiniin jira. Galatooma.